pirezidaantii kanarraa eeyyama argachuun gara mana hidhaa kanatti namoonni seenanis sakatta'insa cimaa keessa darbuun dirqamadha. Naannoo mana hidhaa kanaa hanga fageenya kiiloomeetira 2tti bilbillis ta'ee neetworkiin kamiyyuu hin hojjetu. Namoonni daawwannaa fi seenanis jalqaba irratti meeshaa sakatta'insaa sibiilota adda baasu keessa erga darbaniin booda meeshaa qaamaa fi lafee namaa sirriitti adda baasee kan agarsiisu X-ray keessa seenuun uffata uffatanii qofaa osoo hin taane garaa isaaniitiinis wanta tokko qabatanii akka hin seennes erga mirkaneeffameen boodadha gara kutaa ittaanutti kan seenan. X-ray baay'ee ammayyaa ta'een siimiis ta'ee maayikiroochipsii akka hin qabanne erga mirkanaa'een booda kutaa biraatti immoo namoota nageenyaatiin tokkoon tokkoon qaama isaanii sakatta'amee kophee fi kaalsii isaanii akka baasan taasifamee sakatta'insa cimaa kana keessa darbuun eegdota mana hidhichaatiin marfamanii daawwannaa isaanii itti fufu jechuudha. Hidhamtoonni mana hidhaa kanaa keessatti hidhaman yakka suukkanneessaa fi olaanaa kan raawwatan umurii isaanii guutuu achumatti dabarsuu fi waan dhufanii fi haala addaa ta'een bakka eeyyama kennaniif alatti sirreeffamtoota dubbisuunis ta'e sa'aatii murtaa'eef alatti turuun gonkumaa dhorkaadha.